warra yeroo hunda mataan dhukkuba mana maadaamii keessa dalaguu dadhabee san qofaa fi waan inni himuu jiru kun. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaallee irraan fanne dhiifamaa. Waan kuni viitaamin C habba lama keessa jira moo habba tokko keessa jira? Habba lama keessa jira. Kiniin kuni viitaamin hadiida qaamaati. Maaliif ani yeroo hedduu mataan na dhukkuba. Sababni ani waan hadiida namaaf ta'a akka kiyyetti foon hin nyaadhu. Waan nyaatarra hadiida siif ta'a akka nyaadhu. Nyaata biraa yoo taate malee foon hin nyaadhu. Namni ilmi namaa foonii fi kalluuna nyaachuu qaba. Ani waan kan hunda takka nyaadhu. Saniifuu yeroo hedduu mataan na dhukkuba. Yeroo hedduu qaamni kee sababa mataa kanaaf jecha guyyuu mataan na dhukkuba jee. Saniifuu kana booda himachuun hin dhiise. Sababni ani akkasitti eeguu hedduu na dhukkubuuf waan qaamni kee hadiida hin qabneef. Akkasii viitaamin C giraama 1000 irra barreessaadha. Kiniin kuni suuraa isaa isiniif maxxansa. Viidiyoo kanarratti hadiida qaamaatii fi bitata kiniin hadiida yoo jettee mana fasada farmaasii dheeyite siif gurguran. Akkanatti waan kuna qullaa jira kitani fite kana wajjin ulbaa sediin fite akkanatti jiisattee kiniin kana yoo dhugde booda kana gubbaarraan dhugde dafee daleessisaa akkasii fayyadu siif godha. Mataa sanini mattu guyyaa baatii 3 wal jala kiniin kana nyaatte kiniin kanaaf waan kana wal jala nyaatte baatii 3 mataan himattu. Ani eegale baatiin geenya mataan na dhukkubbiidhaafi kun guyyaa abba meeqa abba 10 firii 20 fi takka qofa nyaadde. Ammi kaan firii 20 takka nyaadde 20 takkachaa sanittiin hadiid faayidaa isaa arkee. Ati eeysaa fudhattee hoonaan jettanii ani namaan naaf hime mana hakimaa dhaqeen fudhanne. Mana hakimaa dhaqeetiin fudhadhee humaa naaf hin goone. Hakimni maaliif jennaan siif barreessaa akkasi deebitee akka biraa fudhattuuf jecha kaduruu siif kan usan siif hin ta'u. Lammata siif barreessa siif hin ta'u. Yoo mana hakimaa dhaqxee maramuu na barbaachisa jettee mirga qabdu suutatti raafuu ni dandeessa. Osoo komentii nan arrabsine duratti dhiisuu ni dandeessa. Farmaasii dhaqxee kiniin hadiida qaamaa hadiidni kalafa kaasanii kanaan hin jenne viitaamin C nama hundaaf barbaachisa. Jibriidhaan jiistee bishaan kana jiistee ganama fuula dhiqattee akka jibriidhaan itti gaxxuutee jibrii akka furre yoo babaastee fuula keetiifillee bareeda san gubbaan kireema akkasitti gubbaa mamassaata jibrii itti xuuxeeni fuula keetiif hedduu bareeda isa irra baastee eegee isa furjala baastee san booda ija keessaa fi hunda baastee rakkoon qabu kireema fayyadamu san gubbaa dibatta siif bareedaadha. Kan biroo mana hakimaatii fiddee silaa deebisaan teessan mana hakimaatii fiddeedha. Mana hakimaatiin finne nama itti fayyadameen naaf kanneen akkasittiin fayyadamee faayidaa isaa arkee mataa yeroo hunda na dhukkubu sanillee na dhiisee alhamdulillah. Saniifuu waan an fayyadamee na fayyise sanii mee obboleeyyan kiyya kanatti yoo nime hoo ji'eetiin hin dhufee saniifuu irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Ani mataa yeroo hedduu na dhukkuba mataan san hundi na dhiise alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuu kiniin hadiidaa kana yoo nyaattan booda akka shaayiin dhuyne shaayii boodarra dhugin sa'aa 3 booda yoo ta'e malee waan si himan takka yoo ta'e waan akkasiitiif furraa fiddanii jettee dhiisuu dandeessati. Garuu deebisaa arrabaa jechuu qabdu akkasii viitaamina kanaa kiniin hadiidaa kanaa wajjiniin nuti warra mana maadaamii keessa jiruuf wallaahi hedduu nuuf barbaachisaa. Yoo na amantan hedduu nuuf barbaachisaa. Silaa koomentii jalatti arrabaa wal qaqqabuun numa jirti kun amala keenya. Saniifuu warri naga qabdanis warri guutanis warri dubbattanis warri dhiistanis saniifuu ani hunda keessanuu isiniin jaaladha. Galatooma warri agaammaa fooloollee guutanii sabiskiraaybillee guutanii dilasillee ta'uu baattu rakkoo miti waa godhuun keessan kun gahaa miti rakkoon qabu akkasiin isiniin jaa. Assalaamu alaykum.